Raachu maal taate? Ijoollee keenya na basaachaa. Gaafuma namni isaan irraanfate, gaafuma namni isaan ilaaluu dhiise, TikTok irra ba'anii yookaan ganda namaa arrabsu yookaan nama arrabsu. Maalidha? Achiin booda warri dura isaan irraanfatanis dhufanii isaan ilaalu. Namni 5,000, namni 6,000 dhufanii isaan ilaalu. Achiin booda immoo namni isaan ilaalu ijoolleen keenya goota koo, beekaa koo, intinii koo jedhaniitu isaaniifis kitaabu. Maalidha ijoolleen keenya? Isinitti hazoore. Akkamumatti namni bayee ganda tokko arrabsu akkamumatti goota jedhama. Nama arrabsuuf bar, ganda arrabsuuf bar wanti tokko qofa barbaachisa. Innis doofummaan. Baay'ee haadhoko. Namni Oromoo gaarii ta'uu hin dandeenye, Arsii gaarii ta'uu hin danda'u, Shawaa gaarii ta'uu hin danda'u, Wallagga gaarii ta'uu hin danda'u. Brother, gaafa ganda keerraa bayee ganda nama arrabsu deemiti fuuldura dhaabbadhu. Wanni na arrabsina doofaa gootan jedhina. Girgirii dhiisaa. Girgirii dhiisaan dabbara foonaa dhaqu.